Akkam fedhen dubbadhaame akkam fedhen haasa'uun jalamni kiyya maayyan jedhee lammii maan dhaggeeffanne saree guddisu osoon basoo guddise aduunni baansin cinquu kiluu sitti roorrisu la guddisu osoon goota guddise turituu doyni sitti roorrisu amman gowwaa guddisu osoon hayyuu guddise toobaan sitti roorrisu. Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Baga nagaan dhuftan, baga nagaan deebitan. Kam jirtu? Nagaadhaa fayyaadhaa jabaattu. Egaa kurfii seenaa eessaa kaanee as geenye jettu sana deebii quubsaa argamsiisuudhaaf kurfii duraa kan jaalladam kabiiraa waliin gaggeessine isinii dabarsinee turre marti keessanuu jalqabarraa kaastan amma dhumaatti kutaa duraa sana hordoftaniittu ka jedhu abdiin qaba. Ammoo kutaa sana maayyiirratti akkuma hubattanaanatu sa'aannatti faffagaatteetu maanguddichi yaada isaa dhiyeessuu jiru adda kutee. Hadda immoo bakka irraa dhaabbanne sanarraa kaasnee egaa kutaa lammaffaa deemsa isaa Moqaadishoo irraa garam deemanii achii booda maaltu isaan mudatee haalli qabsoo akkam ture kanaaf kana fakkaatu bal'inaan irraa dhaga'uuf jirraa kanaaf isinis bakkuma jirtanitti akka aadaa keenya maanguddoo kabajamaa ummataa kanaaf simannaa jajjabaa akka gootan kabajaan isin gaafadha. Jaallakiyya Adam Kabiiraa baga nagaan deebitee dhiyaadhu. Anaa dhufuu. Ulfaadhu jiraadhu baganuu jiraattee jireenyi kee hawaaruun ja'a. Bismillah jenneetu maka duraa jalqabna. Har'a immoo aadaadhaan jalqabna. Aadaadhaan jalqabna jecha keenya. Afuriin odaa bulee shaniin darrabbaa bulee. Darrabbaa guyyaa heeraa hayyuun hasaasaa bulee. Hayyuun hin hasaasu maali hasaasaa bulee. Okkolee saddeetiin heeree, okkotee saddeetiin heeree, karoona saddeetiin heeree, killa saddeetiin heeree, qiicoo saddeetiin heeree, haqaaraa saddeetiin heeree, siiqqee saddeetiin heeree, dhibaayyuu saddeetiin heeree, elellee saddeetiin heeree, goojjoo saddeetiin heeree, daadhii dhudha'ee ta'ee wal keessa biifee areera lammii tiyyaa tanaa garaana dhufee odaa jala koottu meesii siin arguu natti dhufee ja kuni mirrigaa jaaniin. Hayyee. Mirrigaa kanaani jalqabne har'aan tana waan aadaas akka qabne. Hayyee barakaa argadhu ulfaadhu. Inni kuni heera odaa shanan, odaa roobaa, odaa bisilee, odaa nabee, odaa bultumii fi odaa bulluq. Odaa bultumitti mirrigaan kun mirrigamuu turte. Odaan bultum kun odaa heerri Oromoo guutuun itti ragga'ee ititee hundinuu duraan seeraan bulan malee heeraan buluun turre. Seera jechuun heera goorannoodha. Tanamuu adda adda tumatee bulu jechuudha. Tana keessaan tanaaf gaafa heerri Oromoo guutuu ka Booranaa Bareentumaa, ka Mancaa Tuulamaa, ka Sabboo Goonaa, ka Kuraa Galaan, ka Afran Qalloo, ka Karrayyuu, akkasumatti humbannaa ka gartee raayyaan asaboo hundi itti tumamee itti xumuramee itti eebbifamee jechuu tanaafin keessa siimuus barbaade. Seenaadha kuni. Amma karaa dubbii teenya bakka kanaan dura
baala keessa kaayanne gaafa duraa sana bakka itti qaraansanirra baala kaayadhu namaan jedha. Tolee akkuma jennetti gaa duratti hoggaa qaraanuu baala jidduu buufadhaa baala jidduu baasii namaan jedhanii baala jidduu baafanne sanirraa guyyaa Maqdishoo irraa qabee hoggaa viizaa fudhannee achirraa kaane jechuudha. Anaa fi namni gartee mana nutti gurguree anilleen akka karaa nu dabarsitu waraqaa heeraa baafannee akka dhiirsaanaa niititti umraa deemuudhaaf soomana keessa barri kunilleen bara 1982 ji'a jahaffaati. Guyyaallee yoo yaadatuu baadhee ji'a jahaffaatichi kaane isiinis duraan mootummaaf hojjetuu turte reediyoorraa anis gaama waan abaa'u kanaatiif na beekan jee ifdhaamutuu ture sodaa qabaatuu turre. Areedaan qabaa sheeka tahee uffadheen baha achirraa akkasi gaa rabbi keenya kadhannee imaamata uffadhee isilleen hijaaba kana tolfattee bakka Maqdisheenaa san hoggaa geenyu hedduu rakkannee du'aayi wajjin halkan kun halkan jabaa ramadaana keessa rabbi nu dabarse. Akkasit deemnee gaa magaalaa Jiddatti buune jechuudha. Achirraa kaaneetti namni nu simatee duuba waan takkaa jira seenaa keessatti akka heeratti wal fuunee jaarsaa dhiirsaaniitii miti nuti karaa hojii deemuuf dabarree ishiin shakkii tokkonarraa qabdi. Seenaa namni hoggaa dhaqechitti dirqii walitti diduu biyya Arabaa keessatti. Kanaas seenaa qabdi, yaada qabdi, sodaa qabdi. Namni warri carcar kun namatti didaa jaanii hoggaa nuti waan kana goonu hedduu wanni godhu waswaasuu turanii. Waraqaa qaadiin nu kenna kana hoggaa baasa ol seennee namni dhufee namni Allah iraamu rahmatullah alayhi jarmal jaanii nama saniin nu simatee yoo inni makiinaa keessa nu naqu akkan fuudheetumani anis xalaa harkaa hin qaba. Hunoo waraqaa natti nuun fiddes tanaa warri carcarillee kanumatti hin dinne jiraa jeetuman waraqaa kenneefisidha. Waraqaa kana kenneefi kaanee bullee akkasitti gaa achi deeme anis borummaa barbaadee nama biyyaa bira bu'ee achirraa ka'ee isii achuma dhiisee gaamanuma jarma kana dhiisee deemee galata rabbii wanni godhe jechuun deemee umraa godhe first time gaa umraa godhee harama ziyaaree harama keessaa bahee wanni kiyya waajiba kana firraa buusee huccuu firraa jijjiiree akkasitti ka'ee ammallee addatiyya gaama. Afaanillee akka gaariin beeku biyyalleen beeku qalbuma jajjabduu naa kenne warri Suudii gaafa san oduman salaatuu dhugaan oduman salaatuu borsaa kiyya kana keessa maallaqa kaa'u jiran odoo taraawii salaatuu akkanatti as keessa kaan sadaqa isaaniif hoggaan laalu maallaqni as keessa ciisa kunu gaafa san Suudiin gaajabduudha malee 1982 siin ji'a jaffaa achi ka'ee nama bira bulee sanirraa gaa deemiti madiinaan na ergi madiinarra baasarra naqaanii madiinaan dhaqee madiinaa qabrii rasuulaan ziyaaree sadii afuriin bulee madiinaan ta'ammaa tanaa miti gaafa san dullattiidha. Fooqiin tun hundinuu bizinasa biraatiin jirtu turte. Achi ziyaaree gaa bakka hunda dhaqee achi kaadee gaa ka'eetiin jidda deebi'ee jiddarraa ka'eetiin deemaan jeegaa riyaaditti. Isiin yoo ani deemuu hin dandeenye isiin deemuu hin dandeessu. Baasaboorri keenya tokko beeki. Laman qabnu kophatti. Akkasii kaaneetiin riyaad dhaynee riyaad keessa dhaqeetiin qubsiisee namni aayilaa jaanii fi gartee azuumii jaanii jiran. Azuumiin nama dubartiin qabne kaniitiin qabne afaan Arabatti. Achii gaa isii mana aayilaa sin keessa jechi intalasiin nu dura jira. Tan nu dura dheettee baatuma san dura mana namaa jirti mana san geesse ani biraa deebi'ee suuqa seennadhee hiriyoota kiyya bira bu'ee achirraa turee jechuudha. Achi amma gaa riyaa keessa qubatu keenya torbaan akkasii gurba araarso jennu sanii masjaartii wajjin nutti dhufe torbaanitti duraanu proogiraama gaafanne akka biyya saniitti baanu. Jecha tokko ture anaa fi araarso kanaa fi bobbaasaa ati beektu kana hoggaa Maqdishoo keessa galgala yaanu maal ju'uu turan biyyiti kanaa mootummaa Somaalee kun hedduu ta diigamtee jira. Odoo mootummaan tun diigamtee bakka itti baqannu hin dhabne oduma isiin jirtu keessaa rabbi nu haa baasu karaa keessaan haa barbaaddannu jennee bobbaasaan kunis ni barbaaddatee Maqdisheenatti galmee
Kanaadaa kutee nuti akkas keessaa baane kanaaf kana baase. Hoggaachi dhayineegaa amma achi deemnee mana namni kun namni dubartiidhaatii fi namni dhiiraa biyya sanitti azuumiidhaa fi faayilaa jaamanii namni dubartiin qabne azuumii jaama azuumiin mana dubartiin jirtu hin seentu isii fuudhee mana dubartiin jirtu intalti isii nu dura waan baatii takka achi seente achi geessine achirraa anis doomee hiriyoota kiyya bira dhaqee jechuudha hiriyaa jechuun lakkoofsiisanii achi hoggaa bubbullee gaamma xiqqoo hafuura baafanne isiin na dura hojii seente hoggaa hojii seentu namtichi kaampaanii takkaahu ejensii san qabu waraqaan egaa meereejii jetti hoggaa isii hojii qoran hoggaa na isii dhirsi keessa jira ati hoo eessa jirta jaanii hoggaa gaafatan dhirsa kiyya hojiin qabu anu amma dhufne jettiin dhirsa kee maaliif hojii inni hojiin qabu lafan beeku jettiin akkasitti namtichi kuni ejensii wattaaddara Suudii nyaachisu warra gartee ejensii wattaaddara Suudii jeenshii kana nyaachisu san qaba nama Afrikaa kun Suudaanumaa fi Masriidha warri xabbaakaa jechuun kuukii kana warri isaan godhu kun daleedduun isaan qofa nuti kun nama Oromoo nama 30 achi keessatti nama iqaaman qabna kanaas ni dalaysiisanii sababa isiin hojii san seenuu danda'e inni fuudhee fidi jeeni hojii seenee wattaaddara kana keessa akkasitti harasal waxan jaaniin gaafaan arabatti harasal waxan jaan achi keessa dalaguu ture bakka san keessa dalagee achitti immoo raahaatu jira raahaa guddoo jira nyaatti kun guutee akkana jissanii askara kana nyaata gatteessisanii hoggaa nyaata isaan dhufan bira ari'a nyaata kana hunda ni nyaanna kan ni jin wajii isa qofa nyaanni biyya sanitti booda furdadhe footoo siifin erga san booda irratti hoggaan furdadhu ani badee je'eetiin achirraa hin badheetiin deemee maallenni siqaadha deebi'ee hojii kaampaanii seenee dalaguu seenee dalagaa san boodatti gaadheertuudha amma waan qarab itti deemne san ta Oromoo san eegalle jaarma eegalle akkasi oonaa kajuu tokko dhaabbannee koreej maadhee jaarree achitti seennee 982 jalqabnee hanga 88tti achi keessan 87tti keessan ture san booda Suudiin achi keessaa nu baafte jechuudha achi keessaa nu baafte dura ishii baafte gara Xaaliyaanii oduu deeman isii achitti heerumsifnee turre achi isii dhiisaa wajji deemuu kan fuudhanii isii Maqdishoo darbanii anis san booda fuudheetiin karaa Hargeessaan deebi'ee Hargeessatti hoggaan dhufu waan na mudatee jira hoggaan Hargeessaa dhufu Maqdisheenni na laalee hoggaan na laalugaa baasaboora kanarratti nama lamaa jirra anaa fi jaartiin Maashaa Ibraahim Qallii jennu kana intalootana bakka keessa inni ajjeefte moo eessa keessa fidii jaan mashakkaa eessa keessa fidii bakka isii keessa fidii jaan gaa hojii beetaniin isii achi deemnee achitti gaa wal dhabnee isii achitti xallaqee achirraa isiin deemtee ammas biyya Somaalee biyyatti galtee jirti akkasitti ani amma dhufee jaan hoggaa kana dahinnatii afaan Amaaraa beekuu jira dahinnatiin kun ati Somaaleedha dhuguma Somaaleedha naan jee an dhuguma Somaalee jeen Somaalee tamii naan jee Somaalee abbomoo Somaalee galbeedii naan jee allatti Somaalee abboollee mi Somaalee galbeedillee mi Somaalee guddittiidhaan jeen akkanumaan jeen hin kijibu beekan Somaalee guddittii akkamitti ta'uu dandeessaa haddaa yaratte hooyadii haddoo xiqqaati haati ta'e habashiidha naan jee haati tiyyalleen habashii miti anilleen habashii min jeeni wal qabanne afaan Amaaraa natti dubbate afaan Amaaraa hin dubbadhuun jeen maaliif hin dubbannee jee afaan nyaapha dirqiin baran hin dubbadhuun jeen ammoo hin beekaa hin dubbadhuun jeen afaan kana dirqitti dubbattaa jeen dubbadhuun jeen amma wal qabne nama si guddaa dabarse janiitti bakka guddaatti Maqdisheena profees guddaa Maqdisheena na dabarse hoggaa guddaa Maqdisheena na dabarsu namicha guddaa hoggaan dhufu namtichi guddaan na gaafate Somaaleedhaan anje Somaalee
Somaalee gudditti akkami jechuu dandeesse. Hay jaalle Ziyaad Barreen Somaalee guddittiin jennee hin jeen. Dhugaa Hayyee. mee hayyee Somaalee keessa ati gosa keenaa himiinaan jee. An gosa beeka baradha gosa Somaaleetiif teenyaa walitti dhuftu tana baradha. Ani Sheekhaaliin jeen. Hay Sheekhaal maal Sheekhaal gostamii Sheekhaal jennaan Sheekhaal isaan beekanii ol anatu beeka. Dhugaa sinjaa. Sheekhaal keessa reer diini haajiin jaan ummata guddaatu as qubataan jaan gartee ummata Oromoo keessatti afaan Somaalee haatee hooyinaan jee. Ani Sheekhaaliin jeen biyya teenya san keessatti qaalluu jedhanii yaaminiin jee warra qaalluu jedhaniin jeen. Isin hoggaa isin bira dhufan ammoo isin Sheekhaal jettaniin jeen. Ana jaani beek waarruun jamboo. Amma hooyyadiis naan jaan. Gosaadha kiyyaa kanaas gumaan himu jira ammaan hin kijibutti hin jiru. Haati tiyyaa akkichuu jeen. Haadha kiyya kanaatiitu bareentuma keessatti akka abbichuu san akkichuudha. Bareentuma keessatti bareentuma shanan jaan kana keessatti afran qalloo keessatti haati tiyya oborra akkichuu. Akkichuun jeen. Namichi kaanaa sukursumarraa qayetti na ziyaaree ati gosati ya du'a ina godinaan je. Maashaallah. Namichi wanni dha namichi Sheekhaal fiifu. Ammumaan tana yaamee nama biyyi barbaraa san keessa jiru yaamee nama kana fuudha kabajaan hoteela inni fedhu keessa qubsiisa keessummeessa haga inni bakka itti deemu gahuunaa jee naman na kenne boo. Namni kuni nama tokko ka islaamayee Somaalee galbeetti ida'ame tokko immoo nama Oromooti Daawit jaaniini ajajaa waraanaa ture. Kuni na keessummeessanii hoteela na godhanii achi ture. Amma gizeen kuni gizee wanni kuni gartee kulmus jedhanii tan Hargeysaa falmatu tulloltu. Yeroon kuni akkasitti ka'ee dhufee na qubsiisanii Hargeysaan dhufee magaalaa keessa seenuun hedduu rakkisaa seenee bulee ka'ee itti gallakkisee akkasitti baasa fudhadhee Magdishootti deebi'e. Magdishoo dhaqee nama tokko jira. Amma Austraaliyaa jira. Ibrahim Hassan Adam jira. UN keessa dalaga. Isa bira qubadhee amma pilaana qabu. Masrittiin deemu pilaanni kiyya Islaam. Baasaabora kana jijjiirradha jee inni na qubsiisee baati sadii na keessummeessee yoo inni keessa dalagaa baasaabora kiyya nin jijjiirradhee baasaabora footoo isiisan isirraa fuudhee haaree baafadheetiin achiin gara Keeniyaatti dhaabbadhee mandheeraa dhufee jechuudha. Mandheera jechuun boordara jechuudha. Boordara soggan dhufu hoggaan gadi buu makiinarraa gadi buu areedaan qabaa wataadaran fakkaata. Namichi tokko wanni gobbe jaaniin basaasa baaletti dhalate marhaani hoggaan gabbuun dhiyeessee kootu je ummata keessaa nanaqe kunilleen hayyee akkuma kun naan jee ati habashiidha je habashii wallolle gahinnati bira nageessa malle keenya deemuudhaaf kanaanis godha kunis achi durus manjerteen afaan Amaaraat dubbata akkana ati maali gositii akkana eessa deemta Naayiroobiitiin deema eenyu jira adeera keetii jira adeerri keenya abalu baatii hangamiif baatii takka ulamanin deebi'amu warra qabda eeniin qaba Hargeysa jiran akkana amma kun nalaaleetuman dahinatiin kun erga Somaalee nama akkanaa taate hujii si kenninaa naan jee na ergatuu isaaniiti. Egaa karaa kana deebitu hujii si kenninaa jee waa nu hojjata warra Isaaqii wajji wallollu jirra naan jee akkasi hujii tan ati natti kennuu hin dandeessuun jeen maal akkamittiin hin dandeenye jeen an duraanii muudameen jiraan jeen odoon biyya jiruun isinii dalaguu ture takka hojiin tun narraa buuteen jirtu tun hojiitii yaan jeen an isinirra guddaan jeen dhuga achi fuudhaniitti mandheeraa nageessan gaarii wanni kanaan fuudhanii nageessanii mandheeraa hoggan seenu baalaabbaata Booranaa tokkootu achi jira kan baalaabboota garriidhaa ta'an amal lakkichaa jedhanii irraan fadhu nama waan haat bahe amal lakkichaa kana biran dhaqee nin bulee amal lakkichaa kun egaa amma abboo
Booranaa fi garri shanyii nama gaafatti. Gosi maal? An akkana Oromoo. Gosi Oromoo keessa maal? An Karrayyuu. Karrayyuu ishee keessa gosta maal? Karrayyuu warra qaalluu qabdi. Ani warra qaalluuti jeen warra qaalluu maal? Shanyiin himeef gaa keessa isii. Kuni beerreedha. Beerreen isaan bira karaamaa guddaa qabdi. Sigalamma beerreen dhugumaan shanyiitii yaa beer. Hayyee. Akkasitti wanni kun nama dalayti gaafa san fuudhee magrisheena nageessee naa dhoosisee Naayiroobii seenee jechuudha. Amma gaa Naayiroobii galle. Hayyee. Naayiroobii hoggaan dhufu karaa 12 bu'ee hoteela tokkotti bakkaan itti deemu hin beeku Abdukariimii jira isa birattiin deema. Karaa 10 waldee taatoo jedhanii namni tokko Rashawaati Oromoo hoteela qaba achiin dhaqee isa beekanii inni kun fuudhee sheeka bira nageessee sheekan ennaan na qubsiisee mana jalaa naa kenne achittiin Naayiroobii seene jechuudha. Naayiroobii gan seenu Oromoo hidhatuu wanjala Naayiroobiitti gaafasan. 1988 beeki. Wanjala na waan Oromoo himatu wanjala. Wanjala kanan ture amma kam taanaa jennaan warri na dura dhaqe waraqaa Keeniyaa tana babaafatan ta gaariin ta'anii fi gaarii ta'e baafatanii jiranii ani waraqaa kanan baafadhu je'een ture baatii sadiin ture baatii sadii kana keessatti mataaturraan dalaguu eegale mataatu namni keenya qabu jira namni adeer isaanii Suudii jiruu fi warra dura jiru jira Riyaad wajji turre kanuma wajjin ture amma huccuu kiyyaas lafa kaayetumaan kana baradhee kanuma keessa ka'ee pilaana baasee Moyyaaleetti qaceele. Moyyaalee qaceelee meeshaa kiyya si'elloo Sheekh Abdulaziz tokko bira kaadhee taan Naayiroobii dhisee Moyyaalee dhaqee imaamaa jira nama jabaa tokko Sheekh Hassan Ali jedhaniiti nama jabaanii ajjeesanii Tigree ajjeesee isa bira dhaqee harka kennuun qabaa waraqaan barbaade. First time Naayiroobii ka'ee Suudii dhufee Somaalee Moyyaalee dhaqee Moyyaaleetti harka kenne jechuudha. Gaafni kuni gaafa Jeneraal Kilililaachaw jedhan tokko biyyaa ba'e rabshaatu ture. Amma achitti gaajuu achitti intirbuuna godhanii hoggaa intirbuuna godhan isaa dhufte kana. Karaa kamiin dhufte karaa Moyyaalee kanaan dhufe. Na gaafata waan siyaasaa biyyarraa. Waan siyaasaa biyyaa ni beekta eenyuun beeka. Dhaaba siyaasaa kana hunda na gaafatan yeessumaan jenniin beeka. Dhaaba dargii keessa matawaqaan qabaa beeke kan Addis Ababaa deemuun sanis rabbi harkaa hin qabaa. Ka qabalee irraa qabi ka Finfinnee san hunda niin harkisiisa irraa dubbatu hin danda'anii. Ni beekta eenyuun beeka. Shacbiyya irraa ni beekta ni beeka. Yaabba irraa ni beekta eenyuun beeka. Waan abaa'oo jedhan irraa ni beekta eenyuun beeka. Akkamit beekta an nama siyaasaan ture yoon kanan beekne maaf nama siyaasaa ta'an jeen. Kee jedhanii nama wajji tokko wajji nu naqanii na tursiisanii nama kanaa wajji fuudhanii konyaan isaanii marsaabeetiin na dabarsan. Hoggaa marsaabeet dhaqu yaa marsaabeet seenee nu hidhanii hoggaa nu hidhan poolis xaabiyaa keessatti amma gaa warri ispeeshaalistii dhufee warra wanni special branch jedhanii jira Keeniyaa keessatti special branchiin dhufanii waan jedhan isin namni islaama taatanis akka islaamatti waaqeffataanis kiristaaniinis akkasi kadhadhaa biyyi keenya nama fudhattu. Isin keessaa namni fudhanne jira ka fudhannu ni jira jedhan. Ganam fuudhaniiti special branchii san nu geessanii special branchiin kun interview nu godhe. Nu nam 14 keessaa anaa fi nama tokko warra boruu jaaniin amma biyya kana jira Daalaas jira tokkos biraanuu taatu jaaniin kantiibaa Moyyaalee ture tokko saatitti abbaan kiyya Oromoo nama 5 qofa fudhatanii kaan nu jala hambisan nama 5 keessaa nama tokkoon fudhadhe Oromoo ka jaansan nama Oromoo boruu jaansan fudhadheen itti gallakkiseen si'ellee dhufee si'elloo kanatti waan achi kaadhee sa'aafaa achitti dhiiseen deemee Sheekh Abdulaziz jaanii beekuu turte nama diimaa sheeka tokko ture. Achitti isa biratti achi fuudhee Naayiroobii dhufee Naayiroobii Sheekh Abdukariim wajjin atis beektu san bira qubadhee achirratti namaata gaamataatu bitatanii jiranii isaan kanaa wajji hugii eegalee achirratti akka manaajerattiin dalagaa ture isaan gabarcaan ga'anii qabanii animmoo niin dalagaa
sababaan an Keeniyaatti baradhe kana afaanii fi waa hundatti baradhe kana jechuudha. Poolisaan wal baruun kuni mootummaa wal baruun kun hojii keessatti jechuudha. Afaan baruun waa hunda duraanis kinin qaba kanaanis seenee odoon dalagu jiru gaa amma wanni Oromoo kun gaa dhufte waan Oromoo kun gaa dhufte dhorkaadha jaaruun lafa jala jaaramna jennee hoteela kireessinee Naayiroobii gaa amma ni beekta karaa 11 kanatti hoteelli qarshii shilingi 20 kireessinee kireesseetiin itti wal geenya. Namni irratti wal geenyu gammadaa jaaniini soddaa Jowaar ammaa kana Majengoo ture nama jabaa ture. Isa ana baatii Ramatoo jaaniin du'e sunis beektuun beeku isa kana amti nama hanga tokko taanee jaarama maadhee kana jaarannee akkasitti ajjannee hoteela san anaa keessa bulaa adda baana jechuudha dhoorkaadha. Kana keessa odoo akkas jennu numaa akkana jiru kana nu wanjalanii waan akkasitti dalagu jira jaaniiti fuudhaniiti namaan achi wajjalagu kanaa fi mataatu warra qaban kana hunda dhufaniiti fuudhanii nu hidhaanidhan jechuudha. Nu hidhaanidhanii eessa nu geessan amma gaa Naayiroobii ni beekta Nyaayo House nu geessan. Nyaayo House nu geessanii achi gubbaa fooqii 25 irra nu hidhan. Achi hoggaa nu hidhan anaa fi Jamaal Muxawwaa jaanini du'e anaa fi isa wajji dalagaa amma gaa nama kanaan horii kana eessaa fiddee ati waraqaas kenne jenni waraqaa hoggaas kenna waraqaan isaa Moyyaalee jettiin Moyyaalee dhaqee hin beeku chiifa isaanii gaafatanii chiifa isaanii warma Naayiroobii keessaatti hin beeku amma yoo Moyyaalee si geessine mana keessan ni beektaa fa'aa jaaniin. Booda Keeniyaa kana akkatti bareensiimu jira jennaan amma afaan naa fidaa jenna afaan naa fidu nuuf himaa jenna afaan Somaalee fidan gahinnatiidha wanni urjiin qaban afaan Somaaleen beenu jenne afaan Booranaa jaan afaan Booranaa nuuf fidan Alii Fooraa jaanii jira gabra nama ajaa'ibaati shaamballi isa fidanii isa kana afaan nu hiikiyaa hoggaa nu fidanii ol gubbatti ana biraa oofaniiti ana 25 gabbu ana 25 irraa 7 gad deebisanii gabbu'anii na gaafatan hoggaa gabbaanii nu gaafatan achi booda na dhufanii akkana jaanii waan akkanaati obboleessi keetii naan jaan hin sobaa humaan qabuun jeen hin qabnuun jeen san hunda hojiin hin jirtu meeqa qabdanii je ammatti humaan qabnu mandeetti guyyaa isinaa jechuudha mandeetti 5,000 fiduu ni dandeenyaan jeen akkanaa jaan okay amma tana 5,000 mandeetti fiduudhaafi maallaqa kana nama amma malee jaan hayyee nama godhaadhaa nama wajji haa deemnu nu gallakkisaan jeen akkasitti inni mataatuu fuudhee askara lamaa wajji askara warra Keeniyaatti fuudhee CID lamaa wajji isa ni ergan ani immoo Alii Fooraa kana ati wajji deemna jeetiniin ani taaksii fudhadheetiniin waliin deemna jechuudha ni mari'adheen mala nuu dhayin jeen gaa amma maallaqa kana namarraa fudhanna jennee deemne waldeetaaturraa fudhanna jennee deemne hoggaa jennu malan isiidhaa je akka jummataani beeytaa nuti maallaqa kana nu kennitan hanga mandeetti fixuun malaa je hoo inni kas jee duuba maal goona maallaqa kana boru hojiin hin jirtu iftiin hin jirtu mandee fiddanni nuti maallaqa kanarraa humaan argannu waan keenya nu sadeenu waan keenya waan guyyaa lamaan kanaa nu kennaadhaa akkasii singallakkifna ammoo mandee fidaa je Alii Fooraa kun nu kaa'e hayyee je isaan ga'ee dhaqee gaa nyaama choomaatti bitee waan barbaadan isaan godhee fi sadeenu mandee irratti wal ta'anii saayiba kiyya kanaas fudhadheen galee jechuudha. Mandee Saatardee dalagannee Sandees dalagannee mandee 5,000 fuunee itti dhayne namicha san itti deebinee hoggaa dhaynu namaaf ima warri fooqii 7 itti dhaqe hoggaan fooqii 7 itti dhaqe dhuftanii je'ee fiddanii fidne akkasitti amma wal barre namticha kanaanis amma wal baruu teenya jecha tokkoon baradhe maallaqa hoggaan itti kenne nama nu wanjali hunda nu hime gammadaa kana hunda himanii turan nama waan kana hunda warri waan akkasii dalagejuu hunda nu hime kanaafi
Wanni naan jee hoggaa maallaqa fuudhe siisinne kikuyyuu naan jee. Nuti bar kikuyyuudhaan naan jee namichi kun. Hayyee kikuyyuu waan akkasiitiin edaa waa hedduu namaa gooti isin nama gaariin jeeni nu gallakkisaniiti akkasitti dalagatti seennee jechuudha. Erga dalagannee turree ga'amma waan taane afaan kanaas baranne booda yaa'iin dhufte. Yaa'iin kun hogga dhufte gaawwanne bilisummaa Oromoo kunis dhufte jaatanii alii gaafa wayyaaniin dhuftu kana ga'amma wanni garagale jechuudha. Mangistuun baqate. Mangistuu fi Ziyaad bakka takkaa baqatan. Yeroo kana baqatan Somaaleetis baqatee kun karaa dhadhaabii mandheeraan Naayiroobii dhufe. Kun cinaan mana kiyya qubate. Sheekh Abdulkariim bira qubatan. Kun marsee keessa nama 3,000. Nama 3,000 geessan kana hoggaa dhaqan humaan qabu uummanni keenya ka'eeti muka cicciree goojjoo jaarate. Itti baanii muka cirtan jaanii itti bayan. Hanga firraa ittisan isa kadhatan dadhabanii waliin baan askaraan. Amma askaraan waliin banii qottoodhaa fi muka fudhatanii askara seene warri Harar kunii fi uummanni keenya baqataan kun. Warra akkasii dhufe ja'anii warra wal fixanii hanga mooyi dhaqutti UN dhageesse marsaabee san qubsiisanii jechuudha. Hoggaa marsaabee kana qubsiisanii achitti ummata san nama gargaaruuf namni ala jiru hundi iyyee hogga iyyan nama gargaaruuf telefoonninis tokko lama jira. Warra Hararirraa Sheekh Abdulkariim bira jira. Kaanis Haji Hussein Suraa kanumatu jira kaniin an beeku kan warra biraati. Qunnamtii barbaada namni alarraa nama isaanii barbaadu namu qunnamanii Sheekh Abdulkariim bira bu'aa telefoonni anatu kaasaa waliini naman beeynu asii nama kana baruudhaaf marsaabee dhaqee nama qoradhee hawaalaan hin jirtu beekika. Namni alaa kuni hundi boostaadhaa Sheekh Abdulkariim qaba telefoonaa Sheekh Abdulkariim qaba. Waan kana ammoo hoogganu ana waan kana dalagu boostaa kana fuudhaa telefoona biilaas akkasitti waan hunda waliin goonaa jechuudha. Namni gaafa dura achi jirru baqataan nama 30 caallu warri Harar nama 10 namoonni kunis nama 30 caallu walumaa galattu. Hayyee mee dhaabbu achirra maqaa nama Sheekh Abdulkariim maqaa dhoofte Sheekh Hussein Soraa maqaa dhoofte kabiraa eenyufaat turtan? Kabiraa namni Oromoo waldee taatu jira. Hassan Maaruufi jira. Hassan Mujaahid nama jira. Kunis namoonni Sheekh Ibrahim Gubee nama jaani jira warra kana. Kan ammoo nuti itti faayidoonnu kanuma amma Sheekh Abdulkariim kanaa fi Haji Hussein Suraa kanaa jechuudha. Telefoonaa fi boostaanis. Boostaa kana waan bannee daawuntaawonni ana fuudhaa. Kana keessa amma namoonni alaa kun hoggaa nama isaanii dhagaangaa nama kanaaf horii erguu barbaadan. Horii kana mani orderii katabanii boostatti DHL fi boostaadhaan ergan jechuudha. Boostaa kana keessaa fuunee namni waan horii kana sarafuu danda'u Sheekh Abdulkariim qofa. Hoggaa baankii geessinee baankii tokko jira daawuntaawun keessa isiin Somaaleen xiqqaadha. Achi deemneeti qunsula Somaalee jira masgiida daawuntaawun Somaalee kana keessa jira. Namni kun dalaguun Suudaaniidhaa fi Suudiidhaa isa bira geessu. Mani orderii kana isa bira geessinee isa gurgurra. Isatti gurgurraa maallaqni Keeniyaatti doolarii 100 1,800 ta'a. Inni immoo 1,800 nu kenna 2,000 nu gurgura. 2,000 nu gurgura kana shilingii 2 anatu irraa qaba. Ka haqa warri maallaqni dhufuun kun 1,800 gaa. Shilingii 2 irra kaa'anne shilingii 2 kana wali qabee maallaqa isaanii 1,800 kana fuudhee borsaa qumxaa hodhadhee keessa baadhadhee marsaabee dhaqee hoteela qubadhee nama keessa jiru barbaadee nama yaamee abaluuti ati eessa dhalatte galamsoo carcaree biyya gartee biyya biraa ka dhalate hunda ciroo dhalate hirnaa amma Haramaayaa namoo bakka itti dhalate kan hunda hoggan gaafadhe eenyu horii si erge abalu jaan. Telefoonni jiru koolboksii jira Keeniyaa keessa gabbeen koolii bilbila isa kanaa wajji. Kaasii kun nu jalaa kaasaa namni ati jette kanaa hoteelan geeffadhaa maallaqa isaa kana 1,800 kennaafi jechuudha.
namaatu nama naa dhiyeessa. Qooda kana namni qabu namaatu nama naa dhiyeessa. Nama amanuun keessa tolfadhee namni kun tokko Damiin Aliyyi jedhaniini. Damiina namni amanamaan tokko isa jaarsa biyyaati. Kun namni biraatis ni jira. Saabit jedhanii tokko Austraaliyaa jira. Jamaal Haaruun jedhanii. Amma jaartiin ani fuudhuu taa'u tokko yeroo beekte Maymuunee jedhaniin mucaa tokko naa qabdu. Gaafas hin fuune. Dubartii keessaas isii namni na beekamoo gaafa Somaalee jiru. Nama kanaan nama kana naa dhiyeessaa. Hoteelan taa'aa. Sikuriitiin irraa eeggamti. Namni kun laa inni galeetiin kamaallaqa na biraa qabu kennaaf. Kamaallaqa na biraa hin qabne xiqqoo shilingii 200 kana kan hin beeku gaana kan hin beeku irra bubuusa. Achi namma yoo inni itti dhufte booda na wanjalaniillee gaa hedduu hoteela keessallee wanni godhani achi kana godhu qofa don ta'e namma orma kana fuudhee waraqaa babaasee fi marsaabeetii irraa kana Naayiroobii fidee Naayiroobii tana keessa manaas tikireessee waldee jaan kana Awurooppaa jaan kana hunda akkasitti warra kana qubsiisuu ture jechuudha. Kana odoo goonuuti amma gaa rakkinni poolisaatu jiraami kana keessatti Hussein Suraa jedhanii looyara tokko ture boodan isa kana wajji wal barree gaafa inni baratus ni beeka achirraa kaanee dhuftee yeroon dhufte tun keessatti gaamma warri adda bilisummaa Oromoo kunis dhufee Naayiroobii qubatan jechuudha. Dhaabbumaan guddoo seenaan bareedaadha. Nuti warri booda dhufe qubsuma jalqaba Naayiroobii keessatti Oromoon bubbulee karaa lamaa dhaabbataa ture. Achii booda bal'ifatanii mulaangoo kubbaa maarree deddeeminammi. Awwala gaafa achi turtan eessa qubattan namni baay'een keessan? Dura dursa an hoggaan dhufadhuun kanuma lamaan kan manuma Shee Abduu Kariim kana qubadhaanuu. Hoggaa yoo inni na fudhattu sani hoggaan siime sun hoggaa Naayiroobii dhuftu sani hogguma san guyyuma lamaa shan keessatti daawuntaawun keessatti fuul istaambiidhaa fi asaayilam siikarii jedhanii work barmentii jedhanii waa sadii naa kennan. Shilingii 600 wajji midikaalaas ni qabnaa jechuudha. Midikaalaas qabnaa jechuudha. Hoteela qabannaa kanumaan manaas kireeffannee jiraanna jechuudha. Namni hin jiru. Kana baqataan hoggaa dura. Amma bakki dura qubannu karaa lamaa kana. Hoggaan fiduu san mana Shee Abduu Kariim kana looriin hogga fidu karaa 10 buusa. Karaa 10 irraa fudheen karaa lamaa fida. Karaa loomaa kana manni hin jiru. Manni masin gartan sun hin jiru. Waldee sanii ijaaramu jira. Waldee san warra waldee irraa fuudheen waldee galchisanii waldee taate. Awurooppaa kajaansa warra Awurooppaa yaa'u achi qubate. Warri biraa hogga dhufe warri biraa amma gobeellee ciiftuu gaammagaa qafiiraa maarreen jaan kun hundi nu hin jaaramne amma hoggaa jaaramani warri biyya sanii dhufe nama warra dura itti gale nama gobeellee dhufe kan gartee biyya biraatii dhufe kana hunda ciiftuurraa dhufee fi kun hundinuu maqaa namoota itti galan kanaani itti achirra qubsiifnee maqaa sanii yaamna jechuudha. Amma fooqi takkaa jira karaa lamarra foorii ammannoo jedhanii hanga inni ijaaramee dhumu eeganii inni duratti gale fooqii ammannoo jedhaniin. Akkuma fooqii ta'ani baangaanitti itti gale sana duratti galee fooqii Adam Kabiraa jedhan tana. Fooqii Shee Abduu Kariim tajaantuuni gaafa san hin ijaaramne asirraa kaa'eeti bakka birarraa Shee Abduu Kariim achi galee fooqii Shee Abduu Kariim taatee jechuudha. Achirra qubsumti taatee jechuudha. Amma gaa'oggaa kana namni hoggaa hidhaanii dhabu seen hoggaa hidhaanamu kana namni nama beekun jiru afaan beekun jiru. An poolisaa wal bareesii hime. Nama baqate kan hunda ka poolisa baangaan irraa fuudhu ka kasraan irraa fuudhu kan bakka hundaafuu barbaadee arku ana jechuudha. Anaatiitu nama kana baasa jechuudha. Hoggaa namni du'ees bakka qabri qotan san majeengoo san anatu dhaqee qochisiisa nama Booranaa qotaa achirraa ka'ee warra Su'uudii bira dhaqee makiinaa waqfii jiraa busharii bakka ja'an irraa reefka fuudhee awwaalchisu ana ta'e jechuudha. Akkasittiin tajaajila ummataa kana seenee jechuudha. Biyyarraa eegalee magaa tajaajila ummata seenee jechuudha. Kana keessa jaarmayni siyaasaa dhufee jaarmaya siyaasa seennee jaarmaya siyaasaa kana jaarree nuu jaarmaya siyaasaa kana jaaratee abaa'u kanaaf jala jaarame isaanis dhufan. Amma isaanuma kana qubsiisuunis ana mudattee jechuudha. Hunda isaan dhugaan siin jaa. Hunda isaanii bakka barsiisuu mana kireessuu kana hunda itti seenne jechuudha. Kanaaf eenyufaa inni yaadatta warra dura dhufe namoonni biyya san dura dhufan warri abaa'oo keessaa hoggaa dura dhufan namni isaan ergan
namni isaan dura gurbaa wanni janni beeyta kaungumuu ture amma ka Hoolaandi jiru. Fissaa Gannatii. Fissaa Gannatiiti namni dura dhufe. Fissaan kun makiinaa Raashiyaa takka bitateeti akka asitti waa baratu jirutti isaanii kafalaaf. Isa kanaatiitu nama kana jajjaaree nama miskiina fakkaateeti namatti dhiyaate jechuudha. Kanaani mana barbaannee eessatti waa argina hogga jenne hunguumuu sanitti dura manni hunguumuu sani mana hunguumuu san argame jechuudha. Mana hunguumuu sani gallee jechuudha. Galanii jechuudha dura dursoo. Mana hunguumuu sani gallee kana booda gaa buqqaaniiti namoonni hundinuu dhufan. Amma gaa bakkatan hogga dhufan namoonni dura dhufan isa kanaatiitu qopheessee fidu jira. Waajjira kanarratti gaafa dhufan amma isaatiitu qindeessee dhufee diimaa ne arkitee lingaami ol bakka wanni jansanitti diimaa san mana guddaa san kireessin jechuudha. Laavingitan. Laavingitan sanitti manni sun toora 30,000 arkitee jirta manni suni isaa qubataa isaaf kireessanii jechuudha. Kabiraa gaa naggaadee fi warri waa dalagu hundi amma baqatanii dhufan hoggaachirraa dhufan amma kakka Abbabaa Mokonnon kakka gartee Hambisaadhaa kakka Mokonnon Galaan kun hundinuu achirraa dhufan hoggaa dhufan maallaqni warri ABO biizinasa godhan kun hundinuu akka woo baajanni kun karaa kanaan namni hanqanne jedhaniiti biizinasni kun eegalame jechuudha. Biizinasni hoggaa eegalame makiina bakkarraa bitan barbaade wanni gaafa san wanni deemu biizinasni waan mataatu kana. Mataatuun kun industiriilee ajjaarama Keeniyaa ajjaara warra Keeniyaa ajjaara matooruma dhufa. Achiis aniin geessa jechuudha ani kun jalaan deemaa ana geessa isaanis mana kireessinaa fi kaanaan lingaami kireessinee kaanaan guumuu oli kireessinee itti galchinee amma gaa hojiitti seenne jechuudha. Makiinaa 12 bahe takkatti. Kana keessatti immaas akka Dr. Dagafaa kana hunda fidanii jechuudha gaa maalirraa eessa Jabuutirraa. Dr. Dagafaa fi Hambisaan faanis karaa shakshintirii kanatti farmaasii bananii Dr. Dagafaan kana Dr. Dagafaan kun hogga dhufu ana bira qubata jechuudha. Manuma kiyya san kaatibee xiqqaa san na wajji qubata nama gaarii ture gaa'ii waliin qubannaa isa kana fuudhee maajengoo kana galchee akkasitti Hambisaan nama biizinasaati allingaam galanii mana kana farmaasii bananii farmaasii kana intala takka amma London jirti isii fi nama tokko jira isaan wajjin dalaganii kun farmaasii dalagaa Abbabaa Mokonnon fa'aa mataatu irratti bobba'anii namoonni baqate kun waraana irraa baqatee fi gullallee baqate kun mataatu tana gubbaa dalagee jiraataa jechuudha. Amma gaa waraana biyya keessaa ka Boorana keessa jiruu fi bakka hunda jiru hunda asii jaarmayni seenee jaarmee kanaan oofaa turree jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa garii anaa fi dheeressa qixxeessaa fa'aa asii kaanii hanga hiddii lolaa amma yoo jiraatanii anaa fi inni qofti waraana qunnamuudhaaf dhaynee Soloolo bakka jan dhaynee Soloolotti Abbaa Liiban kajaan inni kun gartee achi ulee Sheek Hussein qabatee nu dhufee waan barbaachisu baajata kenninee fi guyyaa nutichi yaanu nu dhagahanii galgala kaan mana nu bulle son boombiitti darbanii warra san dirgim godhan jechuudha. Eega nutichi yaanii gartee wanni itti gartee isii ollee galee Naayiroobii galee. Wanni kana dheeressaadhaa kan dheeressaa qixxeessaa kanaa waliin. Kana hunda gaagoonee waraanni ni dhufaa kadhawamis ni wal'aanamaa kana maadheen jaaramtee odoo kana jirruuti gaa. Rakkoon dhuftee sun gaa amma rakkoo ummata kanarratti ABO kanarratti bobba'anii dhuftee jechuudha. Kana keessatti looyarri waan kana nu dalagu waan looyarri nama kana nu gargaaru waa hundarra nu gargaaru Hussein Suraa kana. Hussein Suraa Ariyeeroo ka looyaraa ka Booranaa kana. Ani isa kanaa wajjin fireendiidha. Gaafa namni nurraa hidhamu san hoggaa koortii dhiyaatan warra koortii wajjin walii galee ana akkaan afaan hiiku koortitti na godhi jaajii achi daawuntaawun guddaa san. Hoggaa inni looyara ta'eef ana ka afaan hiikuun ta'a. Heera Keeniyaa keessatti nama afaan hiiku shiringii 500 kafalanii fi nama tokko hoggaa afaan hiike. Hujii kiyya kaniin an akkasitti dalayduu mootummaa fakkaadhee deemu sun hujii taatee jechuudha. Namni Adam Kabiiraa Eesaa fi Dawrii jedhu ture.
Yoo nama lamaa fiike kumaaniin galaa, yoo nama afurii ke kuma lamaaniin galaa jechuudha. Namni dhabuun hin dhaabbattu, ani dhaquun hin dhaabbattu, bizinasa kiyya taateewu jechuudha. Akkas odoon jiruun warra mootummaa kanaanis wal baree hidhaa baasuudhaa fi waan fedhe ta'e kuma dhibballee wanni godhan baasuu fi waa hunda ta'u wajjin mootummaa wajjin hiriiruu godhee nama keenya gargaaruu ture jechuudha. Keenya kana baqataa qofa odoon ta'e kan biznesaa dhufe kanaas. Akkasaniin biyya kana keessa odoo jiraatu turruugaa wanni balaan biraa nu seente, balaan biraa nu seennaan ummata hidhaanii dhusseenanii ummata gaafa hidhaadhiidhaan dura ni beeyta gaa'ugaa dura ukkaamsanii fuudhaniiti diimaa faa qabanii diimaadhaa warra ati beeytu kana hunda Mokondon Galaanii, Duulaa, Haayiluu Daargeetii kana hunda Faaxumaa Jimmaati hidhaanii dhusseenan. Kana gaa amma bakki itti hidhan hin beekamtu. Namni barbaadee isaan kana arkuu danda'u nu nam lama qofa deemee barbaaduu ture. Anaa fi miciyyoota akkas ni beektaa jaartii Tasfaayee jedhanii Tasfaayee Abdiisaa jedhanii warra Shawaati Boorana isiin sun. Anaa fi isii kana barbaannee booda diimaa faa kana Kililii Shawaa bakka jedhanitti arkine. Speeshaalii Kililii tana arkinee achitti sisqiis geessinee fi waan goonu wallaalle amma. Akkasitti waggaa kana gaamma looyara kanas qabnee looyara kana amma leencoonis dhufeeti Naayiroobii jira. Hallingaam kana biratti Yahyaa Seentar kana fuula dura jira inni. Warra kanaa wajjin hujii dhaabaatiin akka biratti hojjetan jechuudha. Ammoo dhaqnee ilaalla nuti. Anaa fi innis qunnamtii ni qabna. Namni hedduun qunnamtii isaa wajjin ni qaba. Amma isaas fuunee Hussein Suraa kana faa wajjin namicha gaafa duraa gaafan qarasii hime san siisiina kikuyyuu naan jesan bira fooqii 7ffaa irratti deebine. Achuma jira kukuyyichi. Achi immoo inni nama abbeeraa mooy ka ta'u achi jiruutu jira isatti nu qajeelcha. Akkasi gaaleencoo kana fi anaa fi Hussein Suraa kunni dhayne nu gargaaraa nuti ollaa. Ummata kanarra nutu isinitti aanaa ja'aani leencoo fi inni kun hundinuu. Amma isin gargaaraa rakkoon hin jirtuu ja'a warri wanni kun ga'ama warri Keeniyaa kun nuun ja'an warri speeshaal biraanchiitti beeka CID warra amma ganyaa haawusitti. Achirraa odoo kana waliin oofu jirru gaa oofne amma jarri keenya kun kan karaa UN'tti akka galmaa'u godhamee jiranii karaa UN'n fuutee karaa kaakumaa akka deemanii achirratti biyya tanaa bayan kana murteessanii namoota gaamma Noorwee jiranii fi as dhufee ni jiranii. Namoonni biraa immoo diimaa fuudhaniiti qabsoo biraatiin warri isaa kunis kulaniin tunis qabsaawanii isa akka karaa Jarmal dabru godhan. Kana keessatti gaa warri biraa achirraa wanni ta'anii karaa UN'tiin namoota achirraa bahuu seenee jechuudha. Yoo kana ta'u oduma kana wajji jirru leencollee nu biraa hidhan. Hoggaa leencoo kana hidhan. Odoo leencoon hidhuun duratti Faaxumaa Jimmaatama laangatatti hidhanii isii tana deemnee inni jennee baate isiin tunis. Isiin tunis baatee akka saafartu godhan achirraa. Eessa saafarti? Biyya akka baatu sa'aan gana keessatti. Akkasitti isii tanaas Maammat Abbaa biyyaa fa'aan mala godhanii fi biyya sanirraa akka baatutti karaa Taanzaaniyaa akka baatu godhamee baasarra keenyee naaf inni baatee jechuun isiin achirraa baatee deebuus dandeessu akka deebututti. Akkasaniin odoo kun jiru Hussein Suraa kun odoo tan oofu jirru Hussein Suraa kun guyyuma keessa guyyaa har'aan tanaa mana keetitti waa qoradhaa afiina eegi jee odoo mana kiyya eegu jira mana duubatti mana isaa afee ogu jiru dhufee namni itti dhufee nama kanaa wajjin karaa sagalii dhaqee waggaa ol deebi'ee manuma isaa kana mixiyyoo isaatiin beeseedhaan naagaggootu jee kana ol lallafu achuma lafa dha'ee Hussein Suraa lubbuu dhabe kaloo yaraa kun nurraa. Hoggaan ani odoon taa'ee eegu miciyyoon isaa dhuftee harkuulaa jaaniin abuyya baabaan kiyya jigeenaan jette. Hoggaan ce'u kana kun uumachaa afaanii ce'a. Mulaangoo kubbaati beetu sanirra
taaksii fuudheetiin harkisee makiinaa keessa kaa'ee warra isaatis gayyaamee fuunee gulinaanaa jechuun baangaanii kanaa achi hospitaalli hindii tokko jedhu hoggaa achi dhannu lubbuun baate. Waan goonu wallaalle achiin nama tokko xiqqaa godaanaa jaanii fi kana bilbilee Hussein Suraa kana lubbuu dhabe jee isaan caffannaa fa'aa jaanii warra kanaan dura baallama keessatti jiru bilbilanii fuudhanii kaafunee fuudhanii akkasitti poolisarraa fuudhanii bucharii geessanii qormaata seenanii Naayiroobii hospitaalirraa laalanii waan inni itti deebi'ee jedhanii guyyaa kan gaaboodanii lafatti nafne beekama isa awwaalee jechuudha. Kanaa jirru gabaabseetiin siifita leencoo kanaa sidhan. Amma leencoon duraan uummanni akkasii jira. Namni deemee bakka mootummaa kana dhaqu Hussein Suraatiif leencoonis waliin yaa'u ture. Anaa waliin deemu ture. Leencoo eessa geessa? Bakkuma san geessanii namni beeku eessa jira leencoo. Leencoo eessa hidhan ammoo dhageeni beekama. Buna keessattidhaan baadiyyaa Kikuyyuu keessatti. Baadiyyaa Kikuyyuudha banaanaa jedhanii karaa gartee wanni jedhanii jira naazirii jedhanii jira. Lafa buna qofaa keessa poolisa achi godhanii poolis steeshinii achi keessa jira achi keessa hidhan. Achitti barbaadee itti dhahine intala tanaa wajji. Maaltu asiin isin fide? Dhufne gaasii barbaada dhufne. Maal na barbaadan nuun hin jiraa nuun jee. Maal jedhanii siidhan. Mootummaa Itoophiyaa garagalchuu jirtaa kanaaf si hiinee. Mootummaa lama moo sadii garagalchite kanallee garagalchuu barbaadanaan jedhanii. Jee ilaal ani yaadadhaan gammatti. Ati maal jetteen duuba barammaa hoggana hidha jirtan kana ani mallee bar garagalchuttiin jiraa jeeni jaa. Isaa jaabee amma hidhaa tana keessa deellee garagalchuttiin jiraa jeeni jaa inni kun. Akkasitti daabboo fi tuuzoo sanni beeyta aanan sanni geessinee fi fuunee gallee leencoo eegas booda achi fuudhanii bahee achirraa Kanaadaa seenee jechuudha. Dhiifama maanguddoo nama waa kana dhaggeeffatuu fi qulqulleessuu Hussein Suraa fi Sheek Hussein Suraa fi Hussein Soraan nama lama ta'uu isaanii adda nuu baase. Hussein Suraa nama seenaa qabu nama qabsoo Oromoodhaatii fi itti gaafatama haajaa alaa ture Masrii, Iraaqii, Adanii hunda keessatti qaba wanni ta'e booda waggaachirraa dhufu akeekni inni gartee lafa kaa'eef inni waan Itoophiyaa hundi cunqurfama kanaa wajji dhaaba mataa dhaabbate Itoophiyaa tana Haayile Sillaasee garagalchuun itti dhufe akkana na barsiisetti. Saniiti warri inni itti dhufe warri Finfinnee kuni leencoon faan ammaan tana gaa warri kufe kunis ni jiranii akka eenyugaa Bahruun faanis ni jiranii Bariisoo Bariifaa naafi magaa Bariisoo Bariifaa Magarsaa Barii jedhanii isaan kana hundaatu na harkaa dhahee silaa Eertiraadhaa warri biyya san keessa jiru hundi waliin mootummaa tana garagalchilee mootummaa Haayile Sillaasee tana jedhaniiti maqaa jaarmaa isaa san amma ni jira maqaa san irratti didan. Saniin hamileen isa cabtee waan amma gaa qabsoo sila biyya Arabaa kana keessa godhan tana hunda mataan dubbii waan kanaa keessaaf isaa fi Elemoo fa'aa waliin dalaguu turan jechaadha. Warri biraa kun hundi warra booda dhufe akkamma inni himutti. Warri biyya Arabaa tana Iraaqii, Suuriyaa, Adanii, Falastiin kana keessatti hunda hiriyaa horatee nama akka mul'is kana hunda barsiisee warra akka jaarraa kana hundaa horii kennisiiseef isa kana horii fi qawwee kennisiiseef isaan kana jechuudha. Hussein Suraa jechuun isa kana jechuudha nama Arsiiti beekamaadha. Eeganaa hojii ka'eeti raabixaa keessa seenee raabixaa sanii wajji dalagaa jechuudha. Hussein Suraa jechuun barataa ilma Booranaa kan kara Moyyaalee kana dhalatee ilma Booranaa Karrayyuu baratee mirguma ilma namaati odoo horiidhaaf hin jenne. Looyara ta'ee nama bira dhaabbatu jechuudha. Hussein Suraa Areero jechuun akkanatti adda baati jechuudha. Akkanatti inni lubbuus dhabee kunis lubbuu dhabee garaagarummaan isaanii sani jira. Hussein Suraati Hussein Suraa garaagarummaan akkasiiti jechuudha. Lachuu bara takka Naayiroobii waan turaniif namni gariin wal dhaaf jala. Yaa si dhugaa keetii nama akkasiiti namni kuni nama barataa akkasiiti.
ummata Oromooti nama guddaa dhaban isaan lamaan kanaa nama jabaa dhabte Oromooni beekaadhaa fi nama seeraatii fi nama ilmiitii fi nama seenaatis dhabdee jechuudha Oromo kun. Oromo akkasiiti isaan kun. Hayyee Jaallencoon hidhaa bahee gaggeessitanii? Jaallencoon bahee kana Kanaadaa fudhattee Kanaadaatti galee jechuudha. Erga inni Kanaadaa galee eega Ameerikaa dhufne wal harkine jechuudha deebinee. Hayyee. Eega inni aangoorraa ibsaa guutamaatii maal jedhanii achirra aangoorraa geggeessan Galaasaa fi gaafasan Galaasaa fi Diimaan kun isaan warri wanni qabatu jire. Niin beeka maadhee isaaniitiin ture beeka. Qissaa sana ko inni dubbatta waan sane san dura takkan si gaafadha yoo Naayiroobii Keeniyaa seentensa jaatanii alii wal argitanii takka umma waan isaarraa waan yaadattu jira. Waan yaadattu guddoon qaba. Hayyee. Jaatanii alii fi ani waliin arkine. Tole. Ani ka'ee Moyyaalee dhaqee Moyyaalee irraa galu jira. Jaatanii aliifaan dhufanii karaa Westland gartee wanni kana gartee Naayiroobii kana gartee Adamsi jedhanii bakka kana hoteela qabaniif. Jaatanii alii kana ani waliin arkine. Anaa Moyyaalee deemu dhufee Moyyaalee irraa ol deemu. Namni CID tokko nama gartee alifa lama qabu wajjiin loorii tokko keessa jirra. Waggaa wal torbii geenyu booranni nu dhaabe boorannumti karaa jiru dhaabbatu kun. Booranni oduu guura. Gaarii dhaabanii oduu lafa jirtu kennii nuun jaaniin warraan. Jennaan oduu lafa jirtu waan Moyyaalee fi dirretti ta'ellee booranni harkuma walii dabarsa. Jaatanii alii jarri yaa nyaattee dhageettee jedhanii torbii keessatti dhagahe. Torbii jechuun Moyyaaleef Marsabee jirtu. Odoon loorii irra jiruutiin dhagahe jechuudha. Jaatanii alii. Achi loorii saniin ka'e Naayiroobii dhufe. Hoggaan Naayiroobii dhufu amma gaa Hussein Suraan ni jira. Gaafa kana ni jira. Gaafaan amma asiin jiru kana. Hin dhufe hoggaan dhufu Hussein Suraan kanaan qunname. Namni bahee gaa booranni hafne kaanee amma akkam taane anis dhufe. Bakkitti walitti qabaman ganda xiqqaa godaanaa kana achi walitti qabamanii maal taane jennaan awwaalcha deemna jee na fuudheeti nama naa godhee bakka isa itti awwaalanitti asitti awwaalamu lafa Booranaa keessa awwaalamuu qabdi jaanii isa kana helikooптanii Moyyaalee geessan. Husseenis helikooптariin deeme. An ammoo makiinaa naa godhaniin namoota tokko kan gartee bulchaa ta'e tokko faa wajjin ka'ee waliinin dhaqe. Hoggaan Marsaabeek dhayne Marsaabeek sanitti gaa achitti awwaalchi kun ta'e. Gaafa kana baarlamaa namni jiruuf Marsaabeek keessatti jaajii fal'aanaa jaaniin nama kanaatiitu mujuu wanni dhagarte mujuun achiiti baarlamaaf ka bakka bu'e jechuudha. Namni kun achi nama Booranaati qabrii kanarratti dhufee jara keenya jee waan inni juusii majjira. Jara keenya jaatanii aliyaa lubbuu dhabe. Lafti inni itti awwaalutun ammoo lafa inni loleef sanii miti. Lafa dhibii keessa. Jaatanii alii keessummaa keenya. Awwaalchisaa ammoo gulana tahaa jee. Amma asi awwaallee galla awwaalchisaa ganaa fuulduratti hafe awwaalamuuf tahaa akka dhiiratti awwaalamuu ta'a. Kana hubadhaa sabbara addaan galaa jaaniiti. Kana amma sanaan dhagee qabrii sanirratti. Gallee mana isaanii sanitti adduunee awwaalchisa wajji awwaalee akkasitti Naayiroobitti deebi'ee jechuudha. Eegana ka Hussein Suraa kun hundi lubbuu dhabe. Hammana takka Hussein Suraa kanaa wajjin dalaguu ture jechuudha. Jaatanii aliiga akkasitti namuma isaa nama inni leenjise, nama inni barsiise, ijoollee Booranaa lama. Dhufanii mana isaa kana, hoteela isaa kana fuula duratti akka gaa qorma. Wanni wajji deemuu ture beeki an Hussein Suraa wajjin dubbii tana baasuudhaaf koortii wajji deemuu ture. Hoggaa koortii dhaynu namni nama isa jeese nam 3 moo 4. Namni tokko gobbe jaaniin isaa barsiise jahatanii barsiise. Tokko immoo maqaa biraa qaba.
nama kanaa fi isa wajji hoteela qabsiisanii hoteela fuullee fi fuulletti katti hulaa walitti fuullee kanatti qabsiisaniiti jaan asitti hoggaa inni seenu isaan karamaajengoo kana deddeebi'anii warri Tigree dhufee as qabatee isa dhayee isaan baafatanii imbaasii dhaqan imbaasiin achi fuudheeti Tanzaaniyaa Ugaandaa galchee baasisiifte namni lama ni qabaman Tigree tokkoo fi Gobbee kana qabame Tigricha kanaaf Gobbee qabame kan ni galchanii kun firdi beetti dhiyaatan achitti portaan looyeratti dhaabanii looyera gaafuun seensuraati looyera biraas kukkujjunitti dhaabanii warri mootummaa Itoophiyaa looyera daangaan hin uggurre jedhaniiti looyera tokko fidanii dhaaban nama lama moo sadii oduma jaajii kana hundatti Supreme Court isaanii tana keessa jala deemnuti hatanii baasuu barbaada warra san lammadallee hatanii hoggaa baasanis ni qabaman deebi'anii warra kana firdiin isaanii namni tokko erga du'e asitti du'e nama asitti jeesuu hin dandeenyu dubbiin isaa ni achitti haalaalamtu ja'anii isaan akkuma natsaa bahanitti fuudhanii firdii godhanii erga isaan hidhamanii turan kootatti achirraa akkasirraa isaan akka biyyatti darban godhan ormi lamaan sun ka Tigreetii fi ka Booranaa kun waliin biyyatti darbaman tokko ka Booranaa kasiin juusan guyyaa lamaa sadii keessatti Ameerikaa tanatti ergan ka Booranaa san Ameerikaa kanatti ka shakkamu san asitti erganii hoggaan asitti an dhufu Siyaatil kanatti simatanii asi Booranni wal fixee achirraa isallee ariisanii nama isii bira qubatallee ari'anii amma gaa Ameerikaa kana keessa jira jechuudha namni sun namichi isa akkas godhe sun ka Tigree hoggaa achi dhaqu aangoo harkate ka Booranaa kun dhufee Booranuma kana keessa lubbuu dhabe saree ta'ee ka jahatanii alii akkas godhe sun kana oduun nan isaan irraa quba qabu. Hayyee barakaa argadhu egaa Naayiroobii warri dhaabaas warra hoogganuu qofaa miti namni hedduu yaa'ee dhufe erga abaa'oon biyya keessaa ba'e diimaa warri kaanis dhufane isaan jala nama hedduu dhufe akkam ture hawaasni bara sana. Hawaasni abaa'oodhaaf jalatti hiriiree baqataan kun bakka hunda jiru hiriiree hanga isaa wal dhabanii gartee fuudhanii galaasaa kanaas buusanii qaacaan jaaramtee daawwidiis buusanii dameen bakka addatti ilaalchi dhufee warrumti waliin naggadu kun hundinuu ilaalcha tahee atilleen itti dhaqqabuun ooltu Naayiroobii keessatti ilaalcha biraatiin wallaaluu turan san hiitiitu booresse. Hoggaa sun dhuftu san keessa ibsoolleen gadi dhufte ni yaadatta. Ibsoolleen gadi dhufte namni warri ibsoo bakka bu'ee dhufe saayiba kiyya kana fa'a bobbaasaa kana fa'a inni nu moyyaaleen dhufe hanga nageelleetti illee arkeen ture isaan fa'a bakka meeqatti adda baate ibsoo qaacaa abaa'oo warri bireellee gumii tajaajilullee jira wanni hundi bakka adda addaa haalaa kunis akkasitti wanni Oromoodhaa kun faffaca'uu ture achuma wajjin gaamma nuti jaarma keessa jira maadhee qabna maadheen kun gaafa saditti gaafatamaan achi damee siyaasaadhaa diimaadhaa mana saasan arkituun beekudha itti hangam takka hiriiroo wajji qabdaniin beeku atis waa hedduu xiinxilta zabana san keessatti akkasitti isaanii ni eeggaman akka mootummaa eeggama gaa bakki sun ni beeta allaafintoon sanitti achitti wanni ta'anii achi namoonni hundi ka'anii warri ala jiru kun hundinuu dhufanii namootallee walitti araarsina jedhanii ibsaa guutamaallee dhufee Zagayyee Asfaawullee dhufee Xaahaanillee dhufee Galaasallee dhufee akkasi san hunda gaa wajjin dabarsinee wallola kana keessatti illee nama garii mana kiyyallee kafinnee wali araarsuu barbaanne numa ture sunis hin taane anaaf Adam Jiloo fa'aa beekiga gaasa mana mistiriiti mana kiyyatti fidanii wali araarsuu barbaanne illee ni jira nama garii akkasitti booddee irratti wanni kun adda baatee leencoonis kanaa daggalee wanni sun achii deemtee gaa amma wanni biiroodhaatis haftee Fissaanis intala takka siloolee tana fuudhee Fissaanis ka'eetti ni deddeema saniin gaa amma Magdishootti galan daawwitis gaa amma filamee karaa Magdishoo deemanii Magdishootti daawwit filamee warri biraa sun hundinuu hafee
kaasii dhaqees namoonni asii dhaqaanis jiran alarraa egaa wanni sun siyaasaan akkasitti bakka meeqatti adda babaa'uun nama Naayiroobii jiruu fi bakka hunda jiru hundaa'u adda babaaftee jechuudha yoo siyaasaa taate. Jaarmanni Oromoodhaa ka bakka meeqa caccabe sun namoota hamilee cabsee gaa namuufirraa ka silaanii lollajuullee hiree alaa laallatee ka waraanallee ka dirqama fudhatu hanga fudhatee gaara deddeebi'u yoo inni jala galee san keessa nutilleen amata meeqa biyya san turre gaa hanga nama geggeessine anilleen amata 2000 ji'a kurnaffaa keessa eegaan nama hunda geggeessee fixe booda ilmaan kiyya kaniin amata 20 arkin hunda rabbi naa fidee nama 13 fuudhee akkasitti anilleen ka'ee bahee Ameerikaa dhufee Teeksaas bu'ee Teeksaas irraa Siyaatil irraa Minisootaa fi Siyaatil keessaan jira. Akkasitti jira jechuudha asirraa. Itti dhufna. Mee takka duubatti deebisa gaafa amma Saawudii deemtan san bara sana nama hedduu ka Saawudiitu ture achirraa warri gara Awurooppaallee yaa'anii jiran namni ati yaadattu jira Saawudii warra waliin turtan warra Oromoon quba qabdu. Namni ani waliin ture hedduun hoggaa sanaan hoggaan waliin ture namni hoggaa xiqqoo sinqeeffate Xaaliyaan deemu jira. Baasaboora fudhataniituma baasaboora dhufan ka Soomalee ka biraa kanaas kayyoo inni illee fudhatanii tikeet waa hunda godhatanii Xaaliyaan yaa'an namni hedduun Xaaliyaan yaa'e. Hedduu Xaaliyaan yaa'anii kana dura Suudii jiru Mahdi Amin Muudeefaa isaan na dura as dhufan. Namoonni biraa kaawwanni jiru Xaaliyaan dhaqan. Xaaliyaan dhaqanii Xaaliyaan irraa hundi Torontoo dhaqanii Torontoo irraa Lisboon saraa'u na ergan. Soddaan jaartiin ani waliin Somaalee bahuu suniif isiilleen achi Somaalee irraa kaatee Masri dhaqxee Masri irraa intaltii siidhaa. Lisboon sarara ergitee fi Kanaadaa fiddee hoggaan Naayiroobii dhufu Lisboon sara na erganis Lisboon sara san ittiin najjaanee isaanillee akkasitti Torontoo dhufanii jechuudha. Kun akkasii Ustaraaliyaa kutanii biyyi namni gaafa san Jabuutii Somaalee Xaaliyaan irraa yaa'an jechuudha. Keeniyaan hin jirtu gaafa kana. Gaafaan amma akkasii hin jiru. Xaaliyaan namni yaa'e nama hedduu dhagaa amma nama hedduu yoon siin jee kana qabu amma gaa Torontoo fi kan Ameerikaa kana ceesanii. Qabsaa'ota Oromoo qabsaa'ota ture dhugaan siin jedhamu. Barakaa argadhu baga jiraatte Naayiroobii ka biraa baqataan heddummaataa dhufe biyya sana akka beeknu uummanni isaa uummata nagaa amma warri poolisaa fi sekuriitiin kun hiyyeessa kana keessaa baqataa keenya akka malee dhibaa turanii halkanii weeraranii zarafanii hidhanii ati halkanii guyyaa yeroo kaan mana poolisaa jirta yeroo kaan mana murtii mana eenyu koortii isaanii dhaabbata yeroo kaan UN meenaahim jiruun akkam ture nama kana hunda rakkoo isaa hiikuuf olii gad fiiguun. Yoonii fi diina feete amala isaanii barte hojii jiraatuun sirriibu. Nama keenya kana waan isaan jaayyoo dhageesse isaan gargaaruu hin dandeessu. Humaa waan isaan irraa beekanis hin qabanii hoggaa fuudhanii dhufan halkanis ta'e guyyaa ta'e anatti ceehan. Mana kiyya kaatee garsaa anatti ceehanat dhufanii anka'een dhaqaa hoggaan dhaqee portokoolaan qabaa naman dubbisuun beekaniin dubbisaa bakka namni jiru san naa erganii nama jiru san wajjin wal qunnamaa nama jiru san 5 ta'us 10 ta'us nama kana naa gallakkisaan jaan sii gadi lakkifnu koortii dhaquu qabanii jaan. Koortii hoggaa dhaqan ammoo koortii keessatti naman tolfadhee jechuudha. Nama hoggaa firdiitti godhan achumaan mana hidhaallee yoo seenan keessaa naa baasan ammoo firdiis itti godhanii kan kingeessine firdiin eegatti godhamte kanaa baasanii jira jechuudha. Akkanatti warra kanaa wajji wal dhagaheetiin nama kana hoggaan achi dhaqee akkasitti waan isaan fedhanii jira. Isaan beekama kun namni dhageeffatu waan isaan fedhan kana godheefiitiin nama kana ka dubbiin isaaniidhaas achumarraa duuda duubaan naa baasanii jechuudha. Kanaaf nama baasuudhaaf kararratti dhaqqabe hoggaan harkan gad likkisan aroma kana ammoo san duraan bare warra kana
poolisa kana uduma isaan jiraniiti waan isaan fedhan achi qaleetuma shilinguma 100 nyaamachoomaa fi biiraa fedhanii bitaaf. Sareen nama nyaattillee yoo waa nyaachifte sibira wansi hoggaan harkan boosiyeetu jaan budaanaan jaan nama kabajaa ta'eetiin harkaa baasa haratti kaan achi dhaqeetiin poolisa san harkaa baafadhaa jechuudha. Namuu yoo dhage akkasiin baafadhaa kan wallolees dhaqeen anaatu walii araarsa jeeniin baasa haala kanaanin hoggaa koortii dhaqanis koortii dhaqee koortii sanirra akka isaan hin darbinetti hatta waan beetii guddoo sogga dhaqan waan beetii guddaa warra dhaqan keessa dhaqee dubbisee achi keessaa baafadhaa jechuudha. Akka kanaanin ummata gargaaruu ture jechuudha. Amma gaa'orri bifa lama na laala jechuudha hogga kana. Adam kuni nama kana maallaqa kana godhee kana juus ni jira. Amma maallaqa malee sin daleenne dhugaa. Transportiin fudhadhaa namaa fi waa kennaa akkasaniin ummata kana baasuu ture. Baasee filaayitii duraa gubuu deemanis akkasiin baasee akkasiin nagala toonfatee jira. Baatii lama dura Austraaliyaa irraa ilmaan 7 qabaa. Oduu ati jiraatu baatee filaayitii gubatte naan jee guyyaa 3 naafe. Akkasiin gargaaru ture. Kan gargaareef jazaa rabbiirraa argannaa. Kana gala toonfatu amma yoo masgiida dhaqeefoon bira ta'ellee aboo umrii teenya usii kenne kanaan jiru ni jira jechuudha. Kana abaarus akkasuma jira jechuudha. Oromoo keessaa akkanaa jira. Ilaalanii. Naagalan namumti kaanaa dhaga'uuf malee Keeniyaa keessa akka itti dalagamuun hin beeka. Ka biraan namni gariin kan dhukkubsatu jira. Haakima fa'aa dhaqee maallaqa kan kafaluu dadhabu jira. Asbeesaa fa'aa kan ittiin bitatu dukkaadha. Wakiila ta'uu jira. Bakka haakima nama hedduu wakiila fa'aa taataniif maallaqni gaafa dhufe kafallaa nuuci. Waan sanirraa dubbadhu. Nama kana amma maallaqaan bakkuma jiru fuudheen baasa. Warri kun akkana harkaan baane ni beeka. Maallaqa hoggaa ergame kana hadda ullee ni jira. Maqaa kiyyaan kan gartee xayyaara moyyaan irraa ka'ee dhufu jira. Odoon anaa hin beekne. Adam Kabiraatiif bira deemtaa jennaani numa xayyaara irra kaa'an. Anuu nama sanun beeku hogga dhufe nama akkasii ergine jaaniin eega san barbaadee fooqii inni jirurraa fira isaa ka ergamu kanarraa fuudhee kabalchiisa. Nama fayyaan qabnees baqataan kun wal gargaara. Baqataa Oromoo kun uummata gaariidha. Waanuma jiru kanarraa walitti fuuneeti bakka barbaachisu akakkaan illee maan taane. Susaala guddaa hakkamsiifnaa jechuudha. Kaan ammoo UN tanatti lafa itti gaafata community nama 16 keessatti anaa itti gaafatamaadha. Kan faranjoota kun namu beek ni beeytana ta'a. Manguddoon teenya namoonni Arsii kun keessa jira, ka Booranaa jira, hundi ka Jimmaanii jira. Gama abbaa biyyaa fa'aan na wajji dalagan ni yaadatta ta'a. UN dhayneeti UN irraa baajataan haakima geessina jechuudha. Ka du'ees isaan awwaalchifna. Ka if gubee hundaa jira miti. Ka if gubee jira bar marsaabeet irratti if gubee bombaasatti if gubee bombaasarraa finni awwaallee jira. Abdallani beektaa odaa jaaniin kana hunda UN goonaa jettu UN daatis itti gaafata nama hireedhaas nama keezii gaarii qabus fuunee maqaa katabnee geessina UNitti namichi xaaliyaanii tokkomaan hedduu nu gargaare akkasiin nama kan hirees itti goona jechuudha amma artistoonni as ciisan kun hundinuu hedduu akkasi geessuu turree jechuudha akkasitti gargaaruu turree kaanis kadhanne atis ni beekta manni kiyya sun kan fooqii sadaffaa akkas mana sadaffaa qabu sun dallee hedduu qabu sun halkanii guyyaa akkasiin natti tuman irraan banu poolisni mooraa tiyya san hin seenu immoo namichi na jala garuu CIDdha mooraa tana seenuu hin danda'e noon an gabbees muzeeyini bolediyeet gaakoo nan jedhe yeesiin jaan hin seenan jechuudha asumatti hin deebisa malee mooraa baqaa taatee jechuudha mooraan tiyya sun karaamuma rabbiiti gaa'umaan qabu adii beeki maallaqallee qabu. Ayyee mee ne yaadatta jaalla keenya tokko achitti kaamrii ta'e Abbaa Yusuf Maamad Amiin Somaaleetti wal argitanii turtanisi? Maamad Amiini? Abbaa Yusuf. Abbaa Yusufii fi Amiin xiqqaa jaanii jiran. Isa kana Maamad Amiin sanii golee jaan kana isaan maali warroonni kun
Maqdishootti nutti dhufan. Maqdishootti nutti fidanii maadhee turan Jabuutitti. Maqdishootti dhufanii Maqdishootti ijoolleen tun leenjifamtee makiinaas barsiisanii jarri keenya warri biiroodhaa gaafa san xaahanis achi jira, leencoonis achi jira, diimaanis achi jira. Barsiisanii abbaa Yusuf kana makiinaas barsiisanii abbaa maallaqaatis godhanii amaanaa qaba. Amiin kanaas hunda isaanii achittiin baree jechuudha. Ijoollee tana firaa fi kanaaf biyya isaanii hundi. Kana nuti hundi biraa kun ijoolleen tun biraa yaani namni hundi biraa ta'e biyya alallee ta'e. Hanga mooraan tun hundi diigamtee Ziyaad Barreetii fi Aayidiit kun hundi badanii achii baanitti. Baqaan dhufan isaan kun achii dhufan jechuudha. Gaafa duulaan faan dhufan gaafa Ziyaad Barree cursan cabanii dhufan. Amiin hin dhufne abbaa Yusuf hin dhufe. Abbaa Yusuf ni dhufe garuu baankii tana qubatanii achumatti baajanni bahuuf ture. Achirraa fuuneeti karaa lamaa kanatti. Karaa lamaa fooqii Sheekh Abdul Kariim tanatti ni kireessineet. Abbaa Yusuf san mallaa dirqama fudhatee dalagaa jechuudha. Odoo dalaguu abbaa Yusuf kan dhukkubsatee namni inni qunnamu siriyees namni inni qunnamu Hassan Maaruuf. Sheekh Hassan Maaruuf kana nama amaanii ni dhukkubsatee odoo qabsoo kanaaf deemu wanni dhukkubni kun itti guddatee dirqitti gaafirraa waan biyya alaa kana ka duraan dide jala deemmate. Hiree bayeef abbaa Yusuf. Hireen bayeef Noorwee kennaniif. Guyyaa Noorwee deemu duran dhaqee wal arkine dhufee ganda Haji Alii tokko dhufee du'aayi naa godhaa jedhe. Hiree lama naa bahee hiree lamaan tanarraa taniin itti deemuun beeku du'aayi naa godhaa jedhe. Haji Alii kun amma asitti amrii ta'anii hiree lamaan baateef tana borummaa arbaadhaa hoggaa dhufu hireen Noorwee haftee duuti isaa galgala silaa Noorwee deemu du'ee jechuudha abbaa Yusuf. Abbaa Yusuf du'ee ja'anii natti dhufanii namni tokko na afaan dhufee nama Wallaggaati jechi inni jee naan galle na afaan dhufe karaa lamatti. Adam abbaa Yusuf dadhabee beeytaa naan jee dadhabee kanaan wallaale. Abbaa Yusuf dadhabee beeytaa naan jee abbaa Yusuf bar deemee jee lakki abbaa Yusuf dadhabee. Maal jechuu keeti abbaa Yusuf bar lubbuu dhabee naan jee. Achitti duudina cite achiin ceenee gaamma hospitaala dhaqnee laallee du'e waan goonuun qabnu namni isa beeku namni amaanaa inni gartee biraa beeku jennu nam lama. Sheekh Alii jedhan tokkoo fi Sheekh Xaliileessaa. Amma dhufnee akkamni gaa'onni jenna awwaalcha sasseennee gaa namni baqataan wal nafne ka'ee baaneeti abbaa Yusuf awwaallee dubartii inni fuudhee jira amaanaa waa biraa qaba jennu. Dubartii tanaas amma dhageenye isiirraas qoranne warruma keenya Harar kana maqaa isii dha'uun barbaadu amma baranne waan isii bira jirus ni fuune. Akkasitti abbaa Yusuf jiraattu atin beeku fuune awwaallee taasisaa mana kiyya teenye. Taasisaa mana kiyya teenye taasisaa mana isaa fixannee obboleettii qunnamnee meeshaa isa bira jirtu sa'aaraadota kafaa qabaa. Kara obboleettiidha Hararitti ergine abbaa Yusuf duutisaa akkas tahee wal beekumsi kiyyaa fi kasaa Maqdishoo irraa qabeeti jira jechuudha. Kun Amiin kaan ammoo keessa boodaa fi Somaalee keessatti ajjeesanii jechuudha gaafa amma Somaaliin baqattu tana isaas ajjeesan jechuudha. Nama hedduu namni Somaalee keessatti du'e sababa akkasiitiin Amiin isa jalaa fi sunis achitti du'e wareegame jechuudha. Akkuma abbaa mul'isitti gaafa abbaa mul'is du'ana duratti innis wareegame jechuudha. Amiin xiqqaa jennuun kunis akkasitti waan abbaa Yusuf akkasittiin beekaa jechuudha. Hayyee barakaa argadhu yaadatu dhumaaf nama hedduu achirratti ka amrii ta'e ammoo gaa warra beeknu rabbi rahmataa godhuu fi seent Ameerikaa gaa waan hawaasaa kana dhiistee maaltu fuufte. Hanga amma nan dhiibne an takkaa amata 23 irraan eegalee hanga amma anuma keessa jirti anuma jirti sirrii ban qabu. Amma hoggaansi amma dhufu kana waan hawaasaa keessaa ijoollee tanan mana geessa jeen biraa deemeetiin dhufee as dhufee namni amrii ta'eetiin saniifiin taasirra ture amma silaa reefuu waan hawaasaa nan dhiifne gaafa na dhiiftuun beeku an. Ka fuudhu haa ta'u ka wallole haa ta'u ka masgiida haa ta'u ka qabsoo ta'u waa hedduu keessa dalee nagaa waan siyaasaatis dalaguu turre
hanga bakka tanan gahinitti sanifis maadhee qabnaa community dalaynaa community tan madda'eena kora deemnaa isteenni tokko nurraa hafeen jiru isteenta kana keessa deemnee amatti waan qabsoodhaa dalaguu turre kana bira damnee tarabbiitis dalaguu turre masjiidaa jaarsisu turre madrasaa jaarsisu turre asii fi alattillee biyyattiilleedha akkanuma keessa dabarree ijoolleedhaas barsiifannee as geenyee amma as jirraa ammallee waan hanga waan hawaasaa dalaguu na gammachiisuus hin jiru. Yoon nama tokko gargaare ammaas biyyaas ta'e asitti guyyaa tokko nama tiyya gargaare gammachuu guyyaa sanirraa waniin qabuun qabu hanqaamti keessatti akkasitti jira jechuudha. Hayyee baraka argadhu. Akkasii harkumaa na qabdi jechuufis hin jedhe. Hayyee baraka argadhu gaa wanni kun seenaa ganna dheeraadha ijoollummaa bakka jabbii tiksutirraa kaastee hamba jiru biyya Ameerikaa xiqqaatu waa waggaa 60-70 nuun qoddatte san keessa waan ati silaa uummanni haa dhaga'u qalbii qabdu kan anillee sin gaafanne yoo jiraate sanatti nu hida'e. Wanneen amma guddoo hidha'ulleen hin jirtu wanni gartee siistamni meeshaa kunis nu dhibee jira. Ani immoo waanuma dhaammadhuun qabaa dura dursu ati umrii rabbi si haa dheeressu dhugaa rabbii umrii dheertuu rabbi si haa kennu fayyaas rabbi si haa kennu waa'ee kiyyaas waa'ee biraatis ummata hundaa'uu qabsaawaa bakka hunda jiru boolla inni jiru keessaa baaftee waan inni beekuu fi inni beekan hunda gaafattee wanni godhuudhaaf galanni siif haa ta'u. Kanaaf ani wanni amma ji'u sadarkaa tanarra geenye hedduu deddeebineetis jirra qabsaa'uu kana eenyu akka hojjataa jiruu fi eenyu akka itti du'aa jirus argmaatii jirra. Namoonni Oromoodhaatii fi waa dhaamuu fedha. Namoonni Oromoodhaa namoonni seenaan gartee seenaa xureessuun walii hin barbaachisu akka gartee seenaa walirraa hin xureessineen barbaada. Namuu Oromoon akki jettu namni waan qabu darbatee luynan ja'amu namni waan qabu kennees doynan ja'amu ja'an. Kanaaf beekumsaan ta'ee humnaan ta'ee waraanaan ta'ee namuu ka mootummaa keessa turees ka qabsoo keessa turees qabsaa'ee jira. Qooda qabsoon isaa kennite san walii kennaadhaa walii dhugoomsaadhaa waan guddaa keessa dabarree sadarkaa tana keessa jirraa geenyee jirraa waan fedhuufu qabsoo nama godhe qabsoo keessa dabreen akka naman xureessina ka du'ees ka jirus bu'aan hin jirtu. Wal kunuunfatu wal galateeffatuun silaaftu qabsoodhaaf hin jirtu. Kanaaf akka bifa kanaan jiraattanii wal balaalee ilaalcha adda addaa qabaatuun akkuma jirutti tahee akka maqaa wal balleessuun maqaa nama qabsaawaa dhaamsi kiyya guddaan kana Oromoodhaaf wanni nam waan guddaatu nutti as deemu jira ka dabarsinerra ka as nutti deemu kana hamaa lammada sadarkaan mageenya kana jalatti warra nu deebisuudhaaf tattaafatuuf akka balbalan banna. Kanaan dhaammadha. Kanaaf galatoomaa rabbi Oromoo walii haa galchu walii galchee bakka itti deeman haa gahu rabbi haa godhu akka seenaa wal xureessurraa if qusattaniin itti dhaamaa barataan qabsaa'ee jira. Qotee bulaan qabsaa'ee jira, daldalaan qabsaa'ee jira, namuu qabsaa'ee jira, namuu waan inni dalageen seenaan isa haa haftu. Kanaan isinit dhaammadhaa horaa bulaa wayyabaadhaan isinin ja'a. Kanaan dhaammadha Oromootti waan biraa kaneen dhaammadhu hin qabu. Keessattuu warra kaabaa alaa diina afeerratee nurratti deemaa jiru. Bakkaan ganamarraa ka'ee qoshaa daakuu ukhaya haamuu abbaa lafaati sujuuduu jeesan irraa kaatee bakka sanitti nu deebisuudhaa fi Oromoo bakka dhibbatti adda baasuudhaan Oromoo
maqaa Oromootiin beekamte kanallee kutaa kutatti adda baasanii kutaa kanaa huballeessanii maquma biraa tokkoon Oromoo tana addaan facaasanii jiraatu waan barbaadanii fi akkaan allaalutti wanni kun nutti ta'u tokkummaa Oromoo bakka jirruun dhihaa baatti kabaa kibbatti jabeeffannee bakka yaannu san akka geenyu ifii akka walitti hin deebine akka waliin dhiisine kana kanneen addaammadhuun isiniin jaa amantiin addaan nun baaftu irra caalaa uummanni Oromoo amantii waliin lolu waliin hedduu waliin hin tuqu keessattuu waan gartee gandaa fi gosummaa kanarraa fagaannee akka siyaasaa fedheessi hordofee waan ganama baay'eef sanirratti rabbii wajjiin akka qabsaa'anii isaan gaafadha jechuudha. Hedduu takka galatooma. Ayyee jaaladam kabiiraa egaa marraa lama walitti deddeebinee oduma teekniikni nu dhibu seenaa ganna dheeraa jalqabaa kaastee hamma dhumaatti waan keessa dabarfattee fi waan hawaasa kee keessatti biyya keessa biyya alaa keessa waan hubatte hunda takka takkaan nuun qoddatuu keetiif maqaa hordoftoota poodkaastii Ilmoo Oromaatiin irra deebi'ee guddaan si galateeffadhaa bulii horiin siin jedha. Hedduu galatoomna ulfaadhu. Ayyee kabajamoo hordoftoota keenya jaaladam kabiiraan waan inni nu qoddate jalqabarraa kaastanii hamma dhumaan nu hordofuu keessaniif guddaan isin galateeffadhaa. Egaa sagantaa biraatiin immoo keessummaa biraa yoo arganne qabannee amma walitti deebinutti hadhaa afaanaaf jaaladam kabiiraan nagaa isin dhaammannaa nagaan nu tura. Baay baay.